Akkam jirtan daawwattoota keenya. Ani Dr. Obsaa Hassanii iddoon itti argamnu Access Family Clinic'ti. Warri Oromiyaa 11 ilaasii lafaatanii dhuftanii hawaasa keenyaaf odeeffannoo haala yeroo irratti keessattuu waa'ee fayyaatii wal qabatee odeeffannoo uummata keenyaaf geessuudhaaf asitti argamu keessanii fayyaada. Gaafiin jalqabnuun dhibeen monkeypox amma addunyaa irratti yookiin biyya Ameerikaa keessatti hagamirra jira kan jedhudha. Akkuma beekamu monkeypoxiin dhukkuba jarmii vaayirasiitiin namoota hedduu faalaa jiru. Lakkoofsi isaa baay'ataa jira. Karaa saayinsiitiin keessattuu biyyoota dagaagan keessatti haalli ittiin dhukkuba kana mirkaneeffatan waan jiruuf lakkoofsa isaanii guyyaa guyyaan galmeessu. Ammatti gaa kumaatama meeqa faalee jira. Kan immoo lubbuu gaaga'uudhaan gahe akka faala isaatti osoo hin taane lakkoofsi isaalleen hedduu baay'ee miti. Haa ta'uuti akkuma dhukkuboota biraatti namoonni immune systemiin isaanii gabbu'aa ta'e namoonni dhibee yookiin uzurii adda addaa qabu monkeypoxii kanaan goddaamuu danda'anii waanuma san ta'eef lakkoofsa isaa beekuun hedduu barbaachisaa. Dhukkubni kun maali? Dhukkubni kun vaayirasiidhaan nama qaba. Inni kun vaayirasii waan ta'e amma duras kallattii adda addaatiin haasofnee turre. Mallattoo akkam akka nama fidus katti aanutti itti dabarata. Haalli immoo yoo nama qabe nama tokkorraa nama kaanii daddabru is usually contacts jechuun wal tuqinsaani keessaahuu wayaa uffatan, huccuu uffatan, yaa'an qaama keessaa yoo kan dhangala'aan qaamaa yoo kan wal tuqu ta'e keessattuu wanni akka dhiigaa, wanni akka goraraa kanaanii namatti daddabra. San waan ta'eef ammallee ammaas yoggaa cobaa afaanii fi funyaanii yoo qufaan yoo haxxifatan sunillee nama tokkorraa nama kaanitti dabarsuu danda'a. Mallattoon isaa maal fakkaata? Osoo dhukkubni kun namarratti mul'anne dura hoo mallattoon dhukkuba monkeypox maal fakkaata jennu ta duraatiif guyyoota haga tokkoof yoo vaayirasichi kun kan nama qabu ta'e guyyaa tokko ilaa 4 dura raash yookiin jijjiirama kalloo irratti argisiisa. Kun immoo wantoonni biraa kan inni namatti qabu qaama nama dadhabsiisu malaise, ammaas muddii lymphadenopathy keessattuu karaa mormaa kanarratti dadhabina nafaa yookiin myalgia nama tokko nama bowwaafachiisu yookiin mataa nama dhukkubsu. Kaan immoo laydaa yookiin oowwa qaamaa nama fituu dadhabuu kana godha. Mallattoon guddaan maaliif wanni maanta armaa olitti inni kun vaayirasoota biraatiinis wal fakkaata. Kan monkeypox kana xiqqoo adda godhu raash yookiin waan kalloorra mul'atu kana. Kunis maali? Vesicle jechuun waan akka biyyatti yoo beektanii akka dirmamuutti qaamarra namatti haftu bishaan nannaqattu qaba. Inni kun isteejii 4 qaba. Isteejiin 4 waggaa duraa baxxataadha kalloo irratti, boodarra immoo ol guddachaati deema. Maayyii irratti deebi'eeti malaa naqata yookiin pustular ja'aniini. Achi booda gaafa dhukkubni kun namarraa galuuf deemutti madaan suni kara qonyonyaatti jijjiiramti jechuudha. Eega sadarkaa 4 kana keessa dabre booda namallee nama lallaalachuu mala kalloon kuni namallee nyaachuu mala. Walumaa galatti mallattoolee armaa olii kan eegatu inni dhibdeen guddaan namarra fidu akkuma nama diifafni qabeetti fuluu akkasitti qaama kana nama caccabsuu fi raashii amma oltuu inni kana. Tokko immoo namoota haga tokko irratti proctitis jedhanii marrimaan guddaa miidhuu danda'a. Hogguu isaanii namni dhiigallee gattaa'uu danda'a waan ta'eef sanis beekuun gaariidha. Mallattooleen biraa vaayirasicha kanaa wajjin hiriyaa biraatti wajjin nama qabuu danda'a. Keessattuu waan akka syphilis, HSV, shingles kanaa wajjin waan dhufuuf hoggaa mana hakimaatti deemtan isa malee waan biraatis isinirraa ilaaluu danda'an jechuudha. Walumaa galatti mallattoolee kana mata qabadhaa, waliifillee dabarsaa.
Maaliif dhukkubni kun waan amma addunyaa keessa jiruuf jecha qalbiitti qabanii ilaaluun iddoo barbaachisaadha.